Raashiyaa fi Ameerikaan kibxata kaleessam walgahii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwuorkitti taa'ame irratti sababa waraana Siiriyaa keessatti tasa hammaataa dhufeef ijatti wal tufanii shororkeessummaa deeggaruu jechuunis mana marichaatti wal himatanii finciltoonni Siiriyaa torbee darbe haleellaa gareen Ayyaashir al-Shaam jedhamu raawwateen magaalaa guddoo biyyattii lammaffaa Alippoo qabataniiru. Duraan Nursaa Firoonti jedhamuun beekamaa kan ture gareen bara 2016tti hariiroo isaa Al-Qaayidaa Siiriyaa keessatti waliin qabu addaan kutuun achumaan booda maqaa HTS jedhamuun of waamuun eegale. Fincila mootummaa Bashir al-Assad irrattis gaggeessuu jalqabe. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniis qoqqobbii irra kaa'uun isaan ni yaadatama. UN'tti aanaan ambaasaaddara USA kan ta'an Roobert Wood waraanni Siiriyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka hir'atuuf eegumsi lammiilee nagaa akka taasifamuu qabu gaafataniiru. Haleellaa finciltoota kanaanis yaaddoo qaban ibsaniiru. Ameerikaa fi UN'n garee finciltoota kana dhaabbata shororkeessummaa jalatti ramaduu qofti gocha hammeenyaa dabalataa mootummaa al-Assadii fi deeggartoota isaa Raashiyaatiin raawwatamuuf sababa gahaa hin ta'u jedhanii. Humnoonni pireezidaantii Siiriyaa Bashir al-Assadii fi Raashiyaan haleellaa manneen barnootaa fi hospitaalota irratti raawwataniin lubbuun namoota nagaa irratti miidhaa geessisuun isaanii himannaa jala galchaniiru. Himannaa Ameerikaa kanaan aarii keessa kan galan UN'tti ambaasaadarri Raashiyaa Vaasil Nabziyam himata Ameerikaa kanaaf deebii hatattamaa kennaniiru. Haleellaa shororkeessummaa ifatti magaalota nagaa Siiriyaa keessatti namoota nagaa irratti raawwatame balaaleffachuuf Ameerikaan fedhii hin qabdus jedhaniiru. Waashingtan shororkeessummaa idil addunyaa dhugummaan qoolachuuf yoomiyyuu taana fedhii akka hin qabne mul'isas jedhaniiru. Ambaasaaddarri Ameerikaa gama isaan deebii kenneen Raashiyaan dhimma kana irratti barumsa nuuf kennuudhaaf haamilee hin qabdu jechuun himate. Sababni isaa Mooskoon sirnoota shororkeessummaa addunyaa irratti ispoonsara ta'uun waan deeggartuuf jedhani. Ameerikaan waggootaaf haleellaa shororkeessummaan loltee jirti. Ammas sana itti fufti jechuun ibsani. Waraanni waliin Siiriyaa Obeera sadarkaa jedhamutti yaadamaa waqta jirutti humnoonni finciltoota waan hin eegamne raawwatanii haleellaa guddaa waggoota keessatti raawwatameen beekne mootummaa irratti raawwatanii. Haleellaan tasaa kun garee hidhattoota Islaamaa ofiin jedhu Ayyaashir al-Shaam HTS jedhamuun raawwatame. Sababa haleellaa kanaan gareen kun magaalaa guddinaan lammaffaarra jirtu Alippoo qabachuun loltoota mootummaas achi keessaa ari'eera. Tarkaanfii hidhattoonni mootummaa irratti fudhatan kun Raashiyaa dheekkamsiisuun isaan ni yaadatama. Raashiyaan erga bara 2016 yeroo jalqabaaf haleellaa qilleensarraa Siiriyaa keessatti finciltoota irratti raawwatte. Waraanni Siiriyaa erga eegalee waggaa 14 keessatti amma bifa haaraan haleellaan eegaluun isa waraanichi akka itti fufu akeeka jedhame. Biyyattiin erga bara 2018 asim waraana waliinin iddoo saditti hiramteetti. Kutaa mootummaa Bashir al-Assad kan humnoota Kurdii fi kan finciltoota Islaamaa ofiin jedhanitti qoodamte. Siiriyaan iddoo taphni siyaasaa fi waraana biyyoota alaa garaa garaa itti gaggeeffamu taateetti. Gareen wal waraanan hundu michoota isaanii alaatti maxxanuun dantaa isaanii keessummeessaa jiru. Gareen hidhatanii mootummaa Bashir al-Assad lolan deeggarsa Turkii, Saudi Arabiyaa fi USA qabu. Iraan fi Raashiyaan ammoo cichanii mootummaa Bashir al-Assad deeggaru. Waqtii lolli hammaataa deemutti dhaabbilee finxaaleeyyii jihaadistoota ofiin jedhan IS fi Al-Qaayidaan cabsanii seenaniiru. Waraanichas akka addunyaatti yaaddessaa taasisanii. Gareen Kurdii kanneen Siiriyaa keessa socho'an ammoo deeggarsa UN'n humna jabeeffatanii ofiin of bulchuu gaafatanii. Kun waraanicha daran walxaxaa taasise. Raashiyaa fi Iraan aangoo Assad tiksuuf jecha humna guutuun deeggaruu itti fufanii.
Tarkiin ammoo eegumsa daangaasheef jecha garee finciltoota karaa kaabaa jiran tumsiti. Bara 2020tti Tarkii fi Raashaan Idlib keessatti nageenya akka buujjaarsummaa ta'anii turan. Yaa ta'u malee waraanni dideetuma itti fufe. Waraanni yeroo dheeraaf ture Siiriyaa barbaadeesseera. Diinagdeen akkaan kuufeera. Misoomawwan bu'uuraa barbaadaniiru. Kun ammoo uummata miliyoona lakkaaman rakkoo keessa ba'uun ulfaatutti galcheera. Waraanni eegaluu dura uummanni Siiriyaa miliyoona 22 kan ture yoo ta'u, kana keessaa walakkaa ol qe'eerraa buqqa'aniiru. Akka ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii jedhutti kanneen biyyuma keessatti qe'ee isaanirraa buqqa'anii jiran miliyoona 6.8 keessa miliyoona 2 kan ta'an mooraa dhiphoo keessa walitti heddummaatanii jiraatu jedhe. Siiriyaa keessatti namoonni miliyoona 6 kan ta'an ammoo gara Liibaanos, Joordaanii fi Tarkiitti baqachuun isaanii ni yaadatama. Bara 2023 odoo waraanni bifa haaraan hin eegalin lammiileen Siiriyaa miliyoona 15.3 deeggarsa namoomaa barbaadu turan. Miliyoona 12 kan ta'an ammoo hanqina midhaan nyaataaf saaxilamuun isaanii himamee ture. Uummanni Siiriyaa rakkoo balaa uumamaa fi rakkoo namtolcheetiin qoramuu itti fufe. Kirkirri lafaa hamaan bara 2023 gurraandhala keessa raawwate ammoo rakkoo uummataa kana daranuu hammeesse. Balaan kun Tarkii daangaa Siiriyaa taate Gaanteeb jedhamutti mudate. Siiriyaa keessaa namoota 5,900 ajjeese. Miliyoona 8.8 rakkoo hamaa keessa galche. Rakkoo biraan diinagdee saammachuurraa madda. Maddeen boba'aa fi ulaawwan daldalaa to'achuu irratti lolli gaggeeffamu biyyattii daaraa godheera. Dantaan diinagdee kun goolama uummanni keessa jiruun walitti ida'amee waraana Siiriyaa xumura dhoowwuu qofa osoo hin taane daran hammaataa akka ta'u taasise. Mootummaan Bashir al-Assad jeequmsa uumuun morkattoota humnaan cabsuun aangoo tursiifachuutti amana. Kun ammoo muufannaa heddummeessuun umurii waraanichaa dheeresse. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabnu kanuma. Odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deebinutti asumaan nagaadhaan mannam.